Baaqee qubee afaan Oromoo baaqee 26 qabna. Sanaa olis ta'uu danda'a. Dabalamaa deemaa laagaa maanis ta'uu danda'a boodatti ammaaf garuu 26 naa ta'u. Okay. Bantee kan lallabu eessadha. Okay. Baaqee 26 qabna. Dachaa 7 qabna. Baaqeen isaan kanaadha. A, ba, ca, da, e, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na, o, pa, pa, ra, sa, ta, u, ba, wa, ta, ya. Zaa jechuu dandeenya. Dubbachiiftuu 5 qabna. A, e, i, o, u dha. Okay. A, e, i, o dha. Dubbachiiftuun kun 5 isaan kanaadha. Okay. Sana booda dachaa 7 qabna. Dachaan 7 immoo abbaan tokko naa himaa mi'uutii irraa of kaasati. Qubee dachaa 7 qabna. Dachaan sun isaan kam? Qubeen dachaan kam? Dachaan kamii qubee dachaan? Sagaleen kee baay'ee gabbu'ee jira dhagaa iyyuu hin jiru. Ati hin baranne jechuudha. Yoonni maqaan kee? Saamira. Saamira? Maani nama Saamiraa jedhu argaa hin jiru. Lakkoofsi kee meeqa? Amira. Okay, Amira. Qubeen beektu gargar baaftee? Gargar baasuun beeku. Okay. Ati jalqaba irra jirta jechuudha. Isaan kun hundumtuu warra qubee gargar baasanii baratanii arganidha. Okay, gaariidha. Qubeen keenya kan nuti qabnu isaan kanaa. Qubee afaan Oromooti. YouTube irra yoo dhattee barachuu sirra jira. YouTube kun beekta ta'e hin beeku. YouTube koo qabdaa? YouTube koo jala gatteessee yoo baratte torban tokko keessatti waan hundumaa barattee qixxee keenya dhuftee nu qaqqabuu dandeessa. Okay, qubee afaan Oromoo 26 qabna. Achi keessaa 26 isaan kanaadha. Achi keessaa immoo qubee dubbachiiftuu kan jedhamu 5 qabna. Dubbachiiftuun isaan kanaadha. Dubbachiiftuu isaan kana jechuun warruma 26 kana keessaa A, E, I, O, U keessaa filanne jechuudha. Kanaaf warri afaan dubbifamaa ta'uu jechuudha. Dubbifamaa meeqa ta'a jechuudha yeroo sana? Dubbifamaa 21tti galaa jechuudha. 21 jechuun baacaarraa ka'a jechuudha. Da jedheetu faa itti fufaa jechuudha. Baranne irra waan ta'eef irra deddeebiin akka hin taane fan isaa yaadachiisuu qofaa fi okay. Sana booda qubee afaan Oromoo keessaa immoo qubee afaan Oromoo keessaa dachaa rakkataan naa gadi siqsaan jiru. Okay. Dachaa kan jedhu laallaa. Isaan kun amsumatti taa'afanii. Okay. Okay. Qubee afaan Oromoo keessaa dachaadha laalla. Qubee dachaa yeroo duraa meeqa jennee? Torba jennee. Okay. Qubee dachaa 7. Dachaa 7 jennee. Dachaa 7 sanaadha jechuudha kan nuti amma baran. Dachaa 7 sanaa maal fa'i? Maal jettee abdii sagalee miti qabdu? Okay, qubee dachaa 7 qabna. Dachaan suni caa fi haa walitti dhufee chaa ta'a.
caa fi haa wal bira keenya chaa ta'a. Daa fi haa wal bira yoo keenya dhaa ta'a. Okay. Akkasuma shaan jira. Akkasuma paa fi haa wal bira keenya phaan jira. Akkasuma naa fi yaa wal bira keenya nya kan jiru jira. Paa fi haa yoo wal bira keenya phaa kan jiru jira. Saa fi haa shaa kan jiru jira. Inni tokko immoo zaa fi yaa zhaa kan jiru jira. Inni kan biraa taa fi saa tsaa kan jedhu jira jechuudha. Kanaaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qabna jechuudha. Isaan kana qabachuun irra jiraata. Qubee dachaa 7 qabna. Qubee baaqee 26 qabna. Qubee dubbifamaa. Okay. Qubee dubbifamaa meeqa qabna? 21 qabna. Dubbachiiftuu 5 qabna. Dachaa 7 qabna jechuudha. Okay. Dachaan 7 isaan kanaa jechuudha. Amma isinii galeera yaada. Sana booda gara jechaatti darbinaa jechuudha. Isaan kan hundumaa diileetti goonee gara jechaatti darbinaa jechuudha. Jechi immoo qubee afaan Oromoo keessatti jechi gabaabaan jira. Jechi afaan Oromoo keessatti gabaabaan jira. Gabaaba. Jecha dheeraa jira jechuudha. Ammaaf kana qofaa qaban. Jecha gabaabaa fi jecha dheeraa qofaa jechuudha. Okay. Okay. Namni lakkoofsi kee dhumni isaa 9, 7, 4, 8, 3, 9, 2, 1, 4, 8, 5. Eewudha. Miyuutii irra jirta garuu miyuutii irraa ol fuutee ani beeluu eewwatte maqaa kee barreessuu itti agarsiifna. Okay. Waan ta'e lakkoofsa qofaan kan seene jira. 4, 8, 5 kan jedhu tokko yoo beektan natti hima. Maqaa kee barreessinee itti agarsiifna. Sana booda yeroo itti aanu maqaa keetiin seentaa jechuudha. Okay. Okay. Jecha afaan Oromoo keessatti isinitti mul'atti barreeffamni xinnoon kun. Okay. Namni miyuutii irraa fuudhee natti mul'atti jedhu jiraachuu danda'a. Okay. mul'atti abdii. Yeroo itti aanu seenuu akka hin dandeenye bara warri lakkoofsa qofaan seentanii ammaaf isinitti agarsiisuu hin danda'a. Okay. Yoo barbaachisaa ta'e isinitti agarsiisuu hin danda'a. Okay. Dheeraa fi gabaabaa kan jedhu jira. Jecha afaan Oromoo keessatti bakka lamuma qofa qabadhaa isin. Jechi tokkoffaan dheeraadha. Lamaffaan gabaabaadha. Namni harka baatee jira yoo ta'e waan harka baaftaniif dubbachuu dandeessu. Okay. Yoo kan duraa ta'e immoo rakkoon hin jiru. Okay. Okay. Gabateen kun jeeqama wayiiti. Jecha gabaabaa jechuun jecha dubbachiiftuu afaan Oromoo keessatti gabaabaa jechuun seexanatti galeera barreessaa hin jiru seerani. Okay. Gabaabaan qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu
dubbachiiftuu tokko jechuudha. Akkatti salphisanii yoo qabaattan malee isin hin galuu yoo wal xaxe ganaa isin rakkisa. Kanaaf jecha gabaabaa jechuun jecha qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu tokko of keessaa qabu jechuudha. Jecha dheeraa jechuun immoo dubbachiiftuu lamaa jechuudha. Namni isinii galee jira waan hin jedhu. Akka salphaatti qabachuudhaaf jechuudha kan isin gargaaru. Jecha afaan Oromoo gosa garaagaraatu jira. Gosa garaagaraa jiru kana keessaa jecha gabaabaa, jecha dheeraa kanuma qofa qabachuu dandeessu. Jechi gabaabaan dubbachiiftuu tokko qaba. Jechi dheeraan dubbachiiftuu meeqa qaba? 2 qaba. Amma immoo ammas kan biraa yoo barachuu barbaanne kan biraa. Kan biraa yoo barachuu barbaanne amma immoo jechi tokko immoo laafaa jedhama. Jechi lama immoo jabaa jedhama. Inni duraa dheeraaf gabaabaa. Dheeraa gabaabaa. Inni amma immoo laafaa jabaa. Laafaa jabaa. Isinii galaa jechuudha baay'ee salphistanii yoo ilaaltan. Yoo akka cimaatti ilaaltan garuu isin hin galu. Laafaa jechuun dubbifamaa tokko qabaa jechuudha. Jabaa jechuun immoo dubbifamaa 2 qabaa jechuudha. Inni kun isinii galaa jira wanti nan amma mo'ichaa jira. Kanaaf wanti guddaa isin barbaachisuuf hubachuun isinirra jiraatu kan nu rakkisaa ture duraan misiraadha jechuudha. Maqaa ishii barreeffachuu iddee kan nu rakkise baga dhufte. Kan isin hubachuu qabdanii jecha afaan Oromoo keessatti tokkoffaan dheeradha. Lamaffaan yookiin tokkoffaan gabaabaa, lammaffaan dheeradha. Yookiin gabaabaaf dheeraa jechuu dandeessu. Gabaabaa yoo ta'e yeroo hundumaa dubbachiiftuu tokkotu keessa jira jechuudha. Dheeraa yoo ta'e immoo yeroo hundumaa dubbachiiftuu meeqa qaba jechuudha. Dubbachiiftuu 2 qaba jechuudha. Dubbachiiftuun jedhe ishii kan sirriitti qabadha. Dubbachiiftuu. Dubbachiiftuu ishii jettuu fi dubbifamaa ishii jettu sirriitti gargar baafadha. Yoo ishii kanan gargar hin baafanne ta'e homaa isin hin godhu jechuudha. Iddoo dubbachiiftuu jettutti dubbachiiftuu, iddoo dubbifamaa jettutti dubbifamaa. Ishii kana sirriitti adda adda baafattu jechuudha. Dubbachiiftuu jetti ishiin jalqaba maal ta'uudhaaf? Dheeraa fi gabaabaa ta'uudhaaf dubbachiiftuu dubbifamaadha jechuudha. Dubbachiiftuudha jechuudha. Dheeraa fi gabaabaa ta'uuf dubbachiiftuudha jechuudha. Yoo immoo laafaa fi jabaa ta'uu barbaade maalidha? Dubbachiiftuu ammoo dubbifamaadha. Maalidha yoo laafaa fi jabaa kan isa taasisu? Dubbifamaadha jechuudha. Laafaa fi jabaa kan isa taasisu dubbifamaadha. Dheeraa fi gabaabaa immoo kan isa taasisu dubbachiiftuudha jechuudha. Ishii kana sirriitti qabachuutu nurra jira jechuudha. Kanaaf dubbifamaa yeroo laallu yeroo kamii yeroo hundumaa dubbifamaa yeroo laallu yeroo itti dheeressuu fi gabaabsuuti jechuudha. Kan biraa isaan kanarraan balleessasti yoo naa badanii isaan kanarraa balleessanii.
Ifii kana garaagarummaa fi qabattan itti miti lachuu. Garaagarummaa jecha gabaabaa, jecha dheeraa, jecha laafaa, jecha jabaa. Okay. Ana nagaleera. Nama tokko gallaan gaa. Okay. So yeroo itti aanu maal goona jechuudha. Akka kanaa jechi gabaabaan jechi laafaan kana kanaadha jedhee isinitti himu jechuudha. Qo'attanii dhuftu waa'ee jecha laafaa, jecha gabaabaa, jecha dheeraa, jecha gabaabaa, jecha laafaa, jecha jabaa hundumaa barsanittu. Jechi gabaabaan qubee tokko qaba dubbachiiftu. Jechi dheeraan lama qaba. Laafaan dubbifamaa tokko, jabaan dubbifamaa lama jettanii dabartanii yeroo itti aanu dhufeetan fakkeenya isinii kenna jechuudha. Qubee jechi kun dubbifamaa meeqa qaba, dubbachiiftuu meeqa qaba lakkooftanii lama kanaafuu maal ta'a hin dheerata. Dubbifamaa lama kanaafuu hin jabaata. Dubbachiiftuu tokko hin gabaabbata. Dubbifamaa tokko hin laafanaan jettu jechuudha. Sana gaafii yoo qabaattan gaafii keessan fudhadhee asuma irratti xumuraa har'aan dha. Gaafii amma miyuutii ofirraa kaasuu hin dandeessu hundi keessan gaafii yoo qabaattan gaafii kanarraan kanaadha. Angaafiin qabu abdii birrii yoo erginu kana akkaawwantii saniin maqaallee achumarra ergiteetta. Fannoo okay.